Wi-Fiin gaa baay'eetu jira. Daataa liinkii kan jedhamu jira. Huawei ni jira. Kanaafiyyuu garuu inni gaariin nagaaf jaalalli araarri waaqessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii aliyyee kan taatan marti keessanuu akkam jirtanii akkam yoo kana geessanii nabir hundu bareeda galanni waaqayyoof haa ta'u. Maatii waaqayyoo aliyyee eessatti baddeettanii warri nagaafachaa turtan biyya galee jiranii biyyan jira waan ta'eefiyyuu galatoomaa warri na barbaadanii karaa WhatsApp binnaa seenaa jira waan ta'eefiyyuu asumaan kallattiidhaan isin deebisa. San dursa garuu akkam jirtanii nagaa jirtuyi nabira hundu bareeda galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa maatii waaqayyoo gaafii keessan hedduu tureeyyuu gaafii keessan keessaa tokko qofan isin deebisa jechuudha. Biyya jirta waan ta'eefiyyuu gaafii keenya maaliif nuuf hin deebisne kan jettanii tona komachaa jirtan baay'eetu jiru waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu gaafii keessan hunda irra deebisuuf yeroo waan hin qabneef gaafii keessan keessaa tokko isiniifan deebise jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaan tiyya aliyyeen eega biyya galtee maal hojjechaa jirta? Inni heerumte moo maalirra jirta? Hojii tokko eegaluuf gaafiin lammaffaa immoo hojii tokko eegaluuf maaltu nu barbaachisa? Qarshii hammam nu barbaachisa? Manni kiraawuu agam nu barbaachisa? Qarshii agam qabannee gara biyyaa yoo dhufne hojii akkamiitiin hojjechuu dandeenya? Jireenyi biyya irratti immoo baay'ee dabalaa jira. Kara biyyaa hin dhufinaa nuun jechaa jiru. Jettanii too kan gaafii kana na gaafattan baay'een keessan jirtan jechuudha. Inni biraa immoo mana rifeensaa meeshaan isaa meeqaa isallee nu gaafadhu kan jettan baay'een keessan jirtanii. Garuu immoo ani viidiyoo hojjechuu dadhabee osoo hin ta'in viidiyoo kee irratti namni na deeggaraa jirtan hin jirtan. Akkasuma fakkeenyaaf kan akka Almaaz, Boontuu, Fiqaadee, Laga Dhaadhiitu, Gaaddisee akkasuma immoo Maabiraatee, Qananii kanneen kana fakkaatan isaan kun ganni na gargaaraa jirtanii galatoomaa. Garuu immoo guutuun dadhabe waan isaa hin beeku. Keessaa immoo gaafiin inni tokko maalidha? Biyya galeetoo monetization ta'uu nan danda'a kan jedhullee buleetiin tiyyata kana gaafattee turte isallee gara booddee si deebisuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo hojjechuu dadhabee osoo hin ta'in agas kana rakkoo kanarra waan jiruuf gaafan immoo isa guuttadhe viidiyoo hojjechuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee isiniif waraabuu nan danda'a biyyarra taa'ee ta'u. Kanaaf isin garuu ammas deeggarsa keessaniin na bira dhaabbadhaa isin jechuun jaalladha buleewwan kooyi. Gaafii keessan immoo hunda osoo hin ta'in tokko isiniifan deebisa. Kan ittaan immoo yeroo biraa yeroo ittaanutti isinii deebisuu nan danda'a jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo isinis kan na gaafattan maalidha isa kana jechuudha. Wi-Fi biyya galtee aliyyee daata fayyadamta moo Wi-Fi fayyadamta akkamiin liivi seentaa moo biyya alaa jirta gaafiidha kunis gaafii na gaafachaa turtanii noo ani biyyan jira biyya keessan jira jechuudha. Kan fayyadamaa jirus Wi-Fiidha. Haala kamiin fayyadamta? Wi-Fi immoo biyya keessaa moo biyya alaati binnee yoo dhufne gaariidha kan jedhu kana isinitti himuun dhufe. Kanaafiyyuu aga dhuma viidiyoo kanatti nooliin turan affeerraa kooti. Saniin dura garuu namoonni chaayinaali kootiif faara taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Kanaafuu waa'ee Wi-Fiitti haasa'uudha dhiifama waliin. Wi-Fiin gaa baay'eetu jira. Daataa liinkii kan jedhamu jira. Huawei ni jira. Kanaafiyyuu garuu inni gaariin Huaweiidhaan inni qabadhee jiru Huaweiidha jechuudha. Kanaaf Huaweiidha. Huaweiin baay'ee bareeda hin hojjeta. Ani asuma hin bite. Biyya keessaa miti. Biyya alaati miti kan qabadhee dhufe asuma hin bite teeleedhaa hin bite. Meeqan bittee kan jedhu gaafiin ka'ee jira. Ani walumaa galatti jechuudha. Wi-Fi waliin kan waggaa tokkootaan guute. Ji'a miti kan kaffalu kan waggaa tokkoon hin guute walumaa galatti 10,000 jechuudha. Haga inni waggaa isaa eeggatee xumurutti homaa kaffaltii tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf erguma tokko 10,000 kaffaleen bite jechuudha walumaa galatti. Inni biraa immoo kan isin barbaachisu qarshii 10,000 fi mattaawaqaadha. Kanaan ala homaan gaafatanii jechuudha. Kanaafiyyuu daata fayyadamuun baay'ee ulfaataadha.
ijoolleen teenya yuutuubaa fayyadamaa jirtan qarshii 10,000 fi mattaawaqaa keessan akkasuma immoo suurallee gaafachuu danda'anii isaan kana qabdanii teelee deemtanii bitachuu ni dandeessan jechuudha. Daataan fayyadaman gonkumaa wanta yaadamne. Kanaaf kanas ni jechuu barbaada. Inni taan immoo biyya keessa moo dhiifamaa biyya keessa moo biyya alaati wayyaa kan jettanii na gaafattanii fi biyya keessa wayyaa maaliif waayifaayi biyya keessa yoo bitte waayifaayiin kun yoo tasa kan cabuu yookaan immoo kan hojjechuudha yoo baate teeleetti deebistanii waan isaa gaafattan waan ta'eef biyya alaa immoo deebistanii ta'uu gaafachuu hin danda'u. Biyya fagoo waan ta'eef kanaaf asii yoo bitte teelee dhaqxee rakkina isaa gaafatta yoo si dide ni gaafatta. Kanaafuyyuu asuma bitachuu isin fooyyan jedha. Waayifaayi asuma bitadha teelee Itoophiyaati malee biyya alaatti qabdanii dhufina waayifaayi. Egaan kana fakkaata. Kan ittaan immoo viidiyoo isa lammataa irratti kan isin hojjedhu monetization biyya alaatti ta'ee dhufuutu caala moo biyya keessatti monetization ta'uutu caala kan jedhu viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waa'ee waayifaayi kana fakkaata. Jabaadhaa hojjedhaa obboleewwan kooyi. Wanta hojjettan wanta jalqabdan galmaaf ga'uuf yaalaa. Waaqayyoon isin gargaaru. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan turaa isinin jaaladha.